Ashamaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya agayya 10 bara 2021 galgala keessaa sa'aatii 3 irratti argamna hangafoota dursuun oduu har'aaf qindeeffanne simbiraan geenyan waliin tura. Raayyaan ittisa biyyaa fi humni addaa naannolee TPLF irratti tarkaanfii dhumaa akka fudhatan kallattiin kenname. Dippiloomaatonni imbaasii Itoophiyaa Berliin jiran maatii isaanii waliin guutummaatti gara Finfinnee akka deebi'an ajajamuun dhaga'ame. Waraana mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF waliin godhamuun namoonni 150 naannoo Amaaraa irraa namoonni 76 tilmaamaman ammoo Affaar irraa buqqa'uun himame. Waraana gaggeeffamaa jiruun diinagdeen biyyattii hamaatti miidhamuun ogeeyyiin diinagdee dubbataa jiru. Baankiin Misooma Itoophiyaa liqiin qarshii biiliyoona 46 kan deebine beeksise. Kunneen hangafoota oduu turanii amma gara oduu bal'inaa.